Koloneel Abdiisaa Agaan godina Lixa Wallaggaa magaalaa Najjootti hagayya 14 bara 1919 dhalate. Bara 1925tti mana barumsaa Abbaa Gabra Maariyaam jedhamu seenuun afaan Amaaraatiin dubbachuu, dubbisuu fi barreessuu barate. Akkasumas magaalaa Najjootti kan argamu mana barumsaa Miisiyoonii Najjoo seenuun bara 1927tti afaan Ingiliffaa akka barates ni dubbatama. Yeroo umuriin isaa waggaa 12 ta'u abbaan isaa obboleessa Abdiisaa Agaa ajjeesuun mana hidhaa gale. Abdiisaanis abbaa isaa hidhaarraa gadhiisuuf oliyyannoo qabatee Finfinnee dhaquus osoo hin milkaa'inii fi hafuun abbaan isaa murtii adabbii du'aan ajjeefaman. Haaluma kanaan kan aare Abdiisaan umurii isaa waggaa 14 waraana Itoophiyaatti dabalame. Bara 1932tti akkaadaamii waraanaa hoolotaa seenuun ajajaa 10 ta'uun akka eebbifames ni himama. Lola Itiyoo-Xaaliyaanii yeroo sana gaggeeffamaa ture irratti kan hirmaate Abdiisaan hiriyoota isaa waliin diina Wallaggaa qabatee jiru buqqisuuf deemus hiriyoota isaa lakkoofsaan 30 ta'an waliin qabamuun gara mana hidhaa Jimmaatti argamutti geeffamutu himama. Boodarras gara Finfinneetti geeffamuun ji'a 2 erga hidhamee akka gadi lakkifames ni dubbatama. Haa ta'u malee garuu bara 1936tti Giraaziyaanitti boombii darbatameen madaa'uu isaatiin namoota shakkaman 42 waliin qabamee gara Moqaadishoo geeffamuun akka hidhamee fi boodarras gara namoota lakkoofsaan 30 ta'an waliin Xaaliyaanii geessuun mana hidhaa kuusaa Odola Sisilii jedhamu keessatti argamutti akka hidhame ni dubbatama. Mana hidhaa sana keessatti namicha goota Yugoslaaf ta'e Kaapteen Juuliyoo jedhamu waliin wal baruun hiriyaa ta'an. Kaapteen Juuliyoo fi Abdiisaanis hidhamtoota 10 ol ta'an waliin mana hidhaa sanaa miliquun bosona galan. Haa ta'u malee garuu guyyoota muraasa booda gaggeessummaa Abdiisaa Agaatiin gara mana hidhaa sanaatti deebi'uun eegdota mana hidhaa sanaa ajjeesuun Abdiisaaf Juuliyoon uffata eegdota sanaa uffachuun meeshaa isaanii qabatanii eegdota fakkaachuun karaarra dhaabbachuutti jalqaban. Qondaaltota mana hidhaa sanaa waliin erga wal waraananii booda Abdiisaaf Juuliyoon buufata mana hidhaa sanaa seenuun hidhamtoota hundaa gadi lakkisuun meeshaa waraanaa isaanii saamanii konkolaataatti fe'achuun gara bosonaatti deebi'an. Abdiisaaf haaluma kanaan loluun hidhamtoota baasuu, baankii, mana kuusaa mootummaa fi buufata kuusaa saamuu itti fufan. Kanaanis lakkoofsi garee isaanii guddatee waraana ta'uun Abdiisaatiin hoogganaa godhachuudhaan sadarkaa meejarii kennaniif. Xaaliyaanonnis Abdiisaa akka malee sodaachuu eegalan. Sodaa kanatti fayyadamuudhaanis saamtonni fuula isaanii gurraacha dibachuun Abdiisaa fakkaatanii baankii fi manneen dhuunfaa saamuu eegalan. Kanaanis kan aare Abdiisaan saamtota kana adamsee qabee akka ajjeesaa tures ni dubbatama. Mootummaan Xaaliyaanis Abdiisaa fi garee isaa qabuuf yaalii godhus milkaa'uu hin dandeenye. Abdiisaas aangoo siif kennina jedhanii gaafatanis inni garuu fudhachuuf fedhii akka hin qabne itti hime. Haaluma kanaan waraanni addunyaa lammaffaan jalqabame. Humni Allaayidii jedhamuun beekamu kanneen Biriteen, USA, Firaansii fi Raashiyaa of keessaa qabu meejar Abdiisaa Agaa, Kaapteen Juuliyoo fi garee isaaniitiif beekamtii kennuun meeshaa waraanaa fi gargaarsa adda addaa gochuufi jalqaban. Kanaanis meejar Abdiisaa Agaan waraana paartisanoota kan addunyaa Ameerikaanota, Faransaayota,
Ingilizootaa fi Itoophiyaanota of keessaa qabu akka gaggeessuuf yoo filatamu, kaapteen Juuliyoon ammoo paartisanoota Yugoslav akka gaggeessuuf filatame. Abdiisaanis humnoota kana hoogganuun magaalaa Room booji'uun konkolaataa irra taa'ee magaalaa Room keessa alaabaa Itoophiyaa irree isaatti hidhatee socho'aa akka ture ni dubbatama. Gootummaa isaa kanaanis warri Biriteen ajajaa poolisii waraana Biriteen gochuun waraanaaf gara Jarman ergan. Jarmanittis naazii Jarmanii magaalota adda addaa keessatti loluun isaan moo'eera. Dhumarrattis akkuma magaalaa Roomitti godhe magaalaa Berliinis booji'uun alaabaa Itoophiyaa fi British fannifachuun seenee gootummaa isaa addunyaatti agarsiiseera. Dhuma waraana addunyaa lammaffaa irratti warri British, Kanaadaa fi Ameerikaa aangoo guddaa akka isaaf kennan itti himuun akka loltuu isaaniitti dabalamu gaafatan. Abdiisaan garuu diduun gara biyya isaatti deebi'uu akka barbaadu itti hime. Deebiin Abdiisaas waraana Allied France, USA, British fi Raashiyaa of keessaa qabu kana waan aarseef yeroo Xaaliyaaniin lolaa turtetti biyya barbadeessiteetta jechuun himata irratti banuun mana hidhaa buusan. Akka carraa ta'ee jeneraalli British kan duraan Abdiisaaf badhaasa kenne beeku tokko akka Abdiisaan gad lakkifamuuf tattaafachuun hidhaa isaa gara adabbii qarshiitti jijjiirsiseefi. Qarshichas mootummaan Biriitishii fi Abdiisaan kanfaluun hidhaa irraa akka gad lakkifames ni dubbatama. Gootichi Abdiisaa Agaan dhumarratti gara biyya isaatti deebi'uun Haayila Sillaaseen simatame. Haayila Sillaaseenis gara ministeera waraanaa yeroo sanaa kan ture Abbabaa Aragaayitti erguun akka qacaramuuf ajaja dabarse. Haa ta'u malee garuu Abbabaa Aragaay gootummaa Abdiisaa waan beekuuf aangoo irraa fudhata jedhee sodaachuun sadarkaa jeneraalaatti ol guddisuurra gara akaadaamii waraanaa hoolotaatti erguun leenjii waraanaa akka fudhatu taasise. Erga ji'oottan hedduu baratee boodas sadarkaa lieutenantiitti eebbifame. Abdiisaan waraana Itoophiyaa keessatti hedduu hacuucamuun isaa ni dubbatama. Waraana Itoophiyaa fi Somaaliyaa irratti akka loluuf gara Ugaadanitti ergamus Abdiisaan garuu waraana sana irratti gootummaa fi ogummaa waraanaa isaa agarsiiseera. Haa ta'u malee garuu waggoota dheeraadhaaf sadarkaan isaa kaapteenii bira akka ol hin dabarre ni dubbatama. Boodarra garuu kaapteen Juuliyoo fi Maarshaal Tiitoon sadarkaan isaaf kenname gootummaa fi dandeettii isaa gadi akka ta'e Haayila Sillaaseetti himuun akka sadarkaa koloneelitti ol guddatu taasisan. Kanaanis Haayila Sillaaseen eegduu isaa godhatee filachuun waggoota muraasaaf eegduu mootii ta'ee akka tajaajiles ni dubbatama. Koloneel Abdiisaa Agaan warraaqsa Itoophiyaa kan bara 1974 booda bara 1977tti akka boqote seenaan ni dubbata.